Ashama harka fuune akkam jirtu nagaan iddoo jirtanitti isiniif ta'u har'a yaada gabaabaa fudhadhee dhiyaadheen jira. Yaadi kunni tokkoffaani waa'ee Itoophiyaatiif waa'ee Habashaa kana lamaan irratti yaada gabaabaa fudhadhee dhiyaadheera. Na dhaggeeffadhaatii TV OPDOtiif sheerinaa godhaafi lafa jiranitti namni hundumtuu akka dhaggeeffatu barbaada. Har'aan kana ilmaan Habashaa Kaayyoo Milinik waan iseen irratti gochaa jirtu mee ilaalaa waanuma isin argaa jirtanidha Facebookii kanarratti dubbiidhumaan jalqabaa jira. Irraa butuun dhufne ani immoo yaada walgahii London irratti geggeeffame sana jabeessuun dhufe. Itoophiyaatti battanaallechiisa kan jedhu sana itti dabaluun dhufe malee irraa hir'isuun dhufne. Akka Oromoo tokkootti jechuudha. Bishaan Maqalee isin dhunne, bishaan Goojjamii isin dhunne, bishaan Oromoon dhugee, bishaan Oromiyaa keessatti dhaladhees achumatti kan guddadhees. Kanaafiyyuu har'a warra achas baatanii bishaan Amaaraa dhugeera intala Habashaa fuudheera ilma Habashaatti heerumeera jettee achas baatee nu sodaachistu achumatti nurraa bu'aa ga'a. Har'aan kana kan nu miidhaa jiru Kaayyoo Milinik Tigiree jaallattanis jibbitanis kan kaleessaan dubbanne nuti kan isin waggaa 150 ol duratti taphattanii hin dubbanne nuti. Har'a achas baatanii Oromoon jecha tokko dubbatee mataan isin dhukkube ani immoo akka garaa isin cinii nutti isinitti hima har'a. Mataa duwwaa dhukkubuun isin baasu akka garaa isin cinii nutti akka dudda isin dhukkubsutti akka isin duutanitti isin taasa'an immoo Habashaani yoomiyyuu Oromoodhaaf wajjin nyaatte wajjiniin dhuddi malee takka rafteef hin bultu. Gaafa Oromoo ilma Oromoo tokko jecha tokko dubbatu jecha 1000 fuutanii mataadhaatti naannoftu. Habashaan afaanii kana hiikaa fi adaraa keessan. Kaleessa maal akka turtan ilmaan Oromoo irratti waggaa meeqa akka garbummaa jalatti ilmaan Oromoo garboonfattan hin beektu. Har'as nu garboonfachuu yaaddu taanaan booddeetta foodhasin. Yoomiyyuu taanaan Oromoon ofiinuuf bulchaa mirga abbaa biyyummaa isaatii ofii isaatii deeffata malee qabsoo Oromootti kan dhufee dabalames kan nu kadhatee nutti dabalames isin malee ilmi Oromoo tokko biyya keessan dhufee waan isin kadhate tokko iyyuu qabu kadhattuu ta'ee kan dhufe isin. Kana booda immoo ashkarii keenya isin godhannu nuti. Ashkareeyyuu isin godhadhu. Ana akka gootta akka Oromoo tokkotti ashkareeyyuu isin godhachuun barbaadu kana booddee cirumaan ijaan argaa isin barbaadu malee. Galaa lafa barbaadanitti dhaqaati. Siidaa Milinik fudhadhuuti achi Gondaree keetti achi Maqalee keetti fudhadhuuti haxaa inurra kan dhufee mataa nu dhuphisaa isin malee. Wanta tokko wanta jettan illee hin beektan. Sila dhimma kee ilma Habashaa fuute sila dhimma kee intala Habashaatti heerumte Habashaan dhimma kee walirraa fuffuute walirraa horte kan Oromootti dhuftee daangaa dabarte. Kanaaf waan wal sodaannu tokko illee hin qabnu. Kaleessa kan harma keenya mure isinidha. Har'a nuti warra of hin beekne Oromoo of hin beeknetu isinii wajjiniin hiriira bahe malee iyyuu Oromoon nu qulqulluun lafatti hafaa jira ishee. Waan tokko waan isin irraa butu tokko illee hin qabu. Waan sila ilma Tigireetti heerumteef intala Oromoo tokko waan sila ilmi Oromoo tokko intala Habashaa keessanii fuudhee fi Oromoon taatan. Waan Oromiyaa keessatti dhuftee kadhattuu taatee nutti galtee sooromteefis immoo Oromoo mitisin. Ilmaan guddifachaadhaan nutti galeetu amma taanu naannessa Facebook irratti ba'e. Isiniif jiraachuu hin dandeenyu moo isiniif waa'ee qabsoo Oromoo geggeessuu hin dandeenyu nuti. Sabboonaan Oromoo tokko gaafa chabbee dubbatu isin Jawaarii nyaachuu barbaaddan. Jawaarii yoo ta'e ija saba miiliyoona 45 duratti kan jaallatamudha. Oromoo qofa duratti yoo jaallatamummaa qabaate jechuudha. Nama hamma kana jaallata. Oromoo hamma kana jaallata. Jaallattuu jibbitus Habashaan immoo diqaalaan Milinikiitisin. Wanta nagootan tokko illee hin qabdan. Lafa dhuftan baraa dura. Itoophiyaa yoo taate immoo hin bittinneessina. Itoophiyaa bittinneessinu malee Oromiyaan hin bilisoomtu. Yoomiyyuu taanaan Itoophiyaa bittinneessina gaafa jennu sabaaf sablammii biyyattii keessaa booressina miti nuti. Kaayyoo Mootummaa Wayyaanee keessatti baafattee jirtuu fi ilma Mootummaa Wayyaanee ilma Habashaa haadha seemoo bittinneessina ga'a. Kana beeku sinirra jiraata. Hin bittinneessine taanaan akkamiin miilaan deebinee Oromiyaatti galla jechuu barbaadaniitire. Booressine booromna malee. Barbadeessine barbadoomna malee. Wanti tolatti taatu tokko illee hin jirtu. Jechi isin har'a jettan immoo qabsoo Oromoo fuulduratti jabeessa malee waan booddeetti deebisu tokko illee hin qabu. Ilmaan Oromoo sin abdatee qabsootti hin seenne isintu dhufe nutti. Tuttuqxanii nu kaastu sintu. Otoo nu gara keessan hin dhufin gara keenya dhuftan jalqabaaf kaanaan. Eenyutu isin barbaacha dhufe isintu nu barbaacha dhufe.
Har'a gaafa Oromoon tokko maqaa tokko kaasee dubbatu waan tokko kaasee dubbatu akkam dubbata. Nu giddiidhaan habashaa taana. Nu habashaa miti nu Oromoodha. Nu Itoophiyaa miti nu Oromiyaadha. Oromiyaadhaaf du'aarraa Oromiyaadhaaf wareegamaa jirru. Itoophiyaa keessan fudhaatii Maqaleetti galaa. Itoophiyaa keessan nurraa kutadhaa deema. Nu Oromiyaa yoo citteesi Oromiyaan of dandeessi. Oromoon of danda'a. Saba bal'aadha. Seenaa bal'aa qabna nuti. Oromiyaa abdattaniiti kan qabsootti seentan isintu malee nuyi habashaa keessan Itoophiyaa keessan abdannee miti kan qabsootti seenne. Kara Itoophiyaan hin bittinneessina hin bittinneessina. Itoophiyaan hin bittinnoofti hin barbadeessina bakka. Waan fiddan tokkollee hin qabdan. Galatoomaa kutaa lammaffaadhaan walitti dhiyaanna. Sheerinaaf godhaa.